amma dhagahi wal dhageeffadhu dafii aboo kunoo guurii gurraa fudhadhu leenca dalla'uun hin dhoorku yaaboo kunoo yoo rabbi dhoorkee malee oromoo waraanni hin dhoorku yaaboo kunoo yoo heerri dhoorkee malee maalummaa saba kooti gootummaa oromoodhaa diinni nuuni beekti hanga rabbiin geessu malee oromoon hanga ilma namaatti mooti durin jirreen dhalattee oromiyaa keessatti yeroon diinaan lola nammaa yeroon gamtaan lola nammaa ol godhuutii falmadhume yaa oromoo biyyi teeti biyya biyyaa yaamani aboo kunoo laga lagaa yaamani gaara gaara yaamani aboo kunoo muka mukaa yaamani dheeratus gabaabbatus yaaboo kunoo ilmaa sabbumaa yaamani kanaafuu biyya teenya badhaatu oromiyaa handura sii finfinnee irraa eegalee maqaa afaan lammii oromootii yaamuu qabanii gaarri dalluu lafaati yaaboo kunoo citaan dabbasaa lafa laggeen imimmaan lafaati yaaboo kunoo mukni suffata lafa hayyuun taliituu sabaati yaaboo kunoo goonninis tiisitee biyya galteen kiyyoonfattuun dhuftee karaa oromiyaa nuttaatee laalaa yaaboo kunoo hin jiree lafa osoo matarraa kan nu nyaattu osoo dhiiga ilmaan oromoo dhangalaaftu kaan hiitee kaan biyyarraa ari'a kan kanarraa hafe kumaatamaan osoo du'aan galaafattu yaa oromoo abbaa biyyaa gumaa isaanii baafannu malee hin jiree lafaa tanaas duguunee dhabamsiifnu malee itti fufaa rogayyuu falmii jabeessa yaa oromoo alaa dhufee diinni nu bulchuun hin tolle akkanaan jechuu beeka waan hinaan jedhuun eegaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا هردوتوتا أوروميا انترناشنال بروكاست أوروميا انترناشنال بروكاست را غرتي تربنتي حالا بي خيسة ديما جرو والقبسيمني دوا ارتستي هاچالو تي في إدامو هيوتا خينياتي والقبسيمني أس فنو نبرتي هيو خينيا في بيخا أورومو نبرتي أرغمو kopi tanah kopi surang kan isenio jinturu ana Nasri Abdul Qadir waila khia lensa Muhammadi fi ogesi kamera khenya fami Muhammad Nufana jirani nolin tura no hordofa hala yaro tirati no jimmaria chufas khanu bira terkaman obo Jamal Dolal no bira jirani kalatuman gara mari khenya iti senena no jitura aferra khenya aye gafitenya tajal kabadin tikhayanna dua Hacaalu ti walqabsiifnee mootummaan haala dua Hacaalu irratti murtee waan adda addaa jechaa jira ummanni keenyallee waan addaa jira abaluu ajjese nama mootummaan shanii ajjese maarri ajjese jechaa jira ummanni keenyallee amaara ajjese ummata amaaraati ajjese naftanya ajjese jechaa jira kanaan walqabsiiftee mee dua Hacaalu kanarratti eenyu ajjese Gaaffii gaariidha. Durame odoo Hacaalu eenyu ajjese jenne duratti Hacaaluun eenyu maal hojjetaa ture jennee xiqqashuuf booda deebinee haalaallu gaafiteetti dhufuudhaaf Hacaaluun nama hayyuu goota sodaa takka hin qabne nama waan itti amanu dubbatu nama waan itti amanu hojjetu nama sabboonaa Oromoo bahaadhe hakaabaa kibba addan baafne
goota Oromoon qabdu keessaa tokko. Duba Hacaaluun yeroo adda addaa miidiyaa irrattis ni dubbata. Walleen saatis halkanii guyyaa wanni isin ibsitu rakkoo Oromoo akka Oromiyaan itti bilisoomtu fi akka uummanni Oromoo gabrummaa jalaatti bahu. Wanni gaa Hacaaluu ija diinaa dura kaa'e hujii isaa qabsoo ummata Oromootiif inni godhaa ture godhaatis jiru jechuudha. Yoo fakkii fudhanne jirraa jirtuu kan wallee miliniyam keessatti inni wallise yeroo hadhooytuu san yeroo wayyaaneen hadhooytee nama agarte hunda hidha darbitee kaan ajjeeftee kaan waan hin taane hundarra hojjechaa turte kan ummata hunda sodaachisaa turte Hacaaluun miliniyam keessatti waan namni ni taje ja'amee Oromoon guutuun hin yaadin hin amanin san godhee jechuudha. Odoo warra isa qopheessee chidheesseefuun himin wallee san qopheeffatee akka inni jetti Harargee dhaqee Oromoo buqqaatee Oromoo rakkoo keessa jirtu nyaata dhabdee hammarreessatti dhumaa jirtu ta waraanni wayyaanee fixaa ture san hunda deemee ija isaatiin harkee achitti isaa booyu viidiyoo namoonni quba qabaa jechuudha. Booyechi booye aaruu sanirraa dira dhawaa keessa taa'eeti wallee san barreesse gaafas. Ammoo inni tana hunda kaaseef maali? Hacaaluun qabsoo inni ummata keenyaa godhe beekuu qabna dura. Waan inni du'eef tan nu garsiiftu. Santu du'a Hacaaluu shakkii takka malee eenyu ajjeese. Yeroo sanitti Rabbi baasee bahee arraa safee jechuudha. Amma maal godhaa ture Hacaaluun meemmaas? Yeroo interview OMN irra godhu irratti maal dubbatee ture? Wallee tan dhiyoo caaltu akka qopheessee yeroo gabaabduu keessatti as baasu himee jechuudha. Bakka uummanni hedduun amma duran tuttuqinii bira kote saniin arkee waan namni hedduu irraa dubbate irraa dubbachuun barbaadu. Bakka moggaa hafteen uummata keenya agarsiisuu barbaada. Wallee wayyaanee maqalattiin galche san tacaaltu haala rakkoo amma uummata Oromoo irra jiru. Miidhaa uummata Oromoo irra jiru. Hidhaa uummata Oromoo irra jiru. Du'a uummata Oromoo irra jirtu. Bilisummaa fi federaalisummaa duraan jirtu tan dhabamtee amma duuba deebitee jijjiirama qeyroo 5,000 ja'ama malee 15,000 olitti dhumee jijjiirama fide san warri gaafas taa'ee rafee qabsoo irraa qoodan fudhatin jijjiirama san fudhatee abbaatti ta'e uummata Oromootiin deebi'ee gatuu ture. Sani saaxiluudhaaf Hacaaluun qopheesse jechuudha wallee amma qopheesse tan. Walleen tuyyuu as baate akka Abiyyii nafxanyaa hojjetuuf nafxanyootaas ummata Oromootti kaaftee isaan buqqaaftu beekanii jechuudha. Tuni mataan isii Hacaaluu eenyu ajjeese gaafa jettuuf xaliila Abiyyii fi nafxanyaan akka ajjeese dirree baaftee himtii jechuudha. Lamada Minilik harreen dhufeeti farda Oromoo irraa hatee jee tan Hacaaluun dubbate san nafxanyoonni sooshaal miidiyaa irraa maal dubbachaa turan. Miidiyaan Habashaan qabdu 50 maal irraa haasawaa ture. Yoo Abiyyiin torbaan tokkotti Hacaaluu bakka ittiin goone nu bakka itti godhaa jiran. Duba akkasuma torbaan tokkotti bakka itti godhamu ittiin goone. Laaltu waan dirree is self explanatory yetti laal faranjiin waan akkanaatiin waan if ibsitu jechuudha. Waan if ibsitu. Saniifu torbaanitti jaanii torbaan sanitti tarkaanfiin du'aarra fudhatamtee jechuudha Hacaaluu. Saniifi shakkiin keessan jirra akka Abiyyiinii fi nafxanyoonni ajjeese jechuudha gabaabdutti. Ammallee wanni irra idoo barbaadu maali? Hacaaluun akka duuni beeka. Xaliila beeka. Maaliif beeke? Yeroo wayyaanee san Oromoo fi wayyaanee iddutti lolle ture. Arrammoo
Oromoo fi nafxanyaa Oromoo nafxanyaa Amaaraatti walta'ee jechuudha. Warra maqaa Oromoo himatuutu diinaa wajjin as garagalee jechuudha. Saniifi akka duudh isarratti dhiyaatee jirtu wanni arkeefsanii jechuudha. Diina bira diina halaala yoo irraa diina beeyte. Diini san sigaagaa hundan dubar diina firraa beeyta. Garuu kan fira fakkaate fira tahee si wajjin jiraateetu irra hamaadha jechuudha. Saniifi qabsoon Oromoo arrallee bakka gaafa wayyaanee jirtuu fi qabsoon arraa bifti isii adda adda. Wareegamni isiitilleen adda. Wareegamni ammarra guddata. Ummata naasuu namaan qabne ummata waan boruun beeyne ummata Oromoo farda isaanii kan rabbaanii gartee fe'atanii gara fadhan geessanii raaboonni hogga fadhan rabbaanitti nu laalu warra sana jechuun nafxanyaan Oromootiin nafxanyaa Amaaraatii wajjiniin taatee ifi nafxanyaan Amaaraatti duulamma ummata Oromooti irratti oofaa jirtu jechuudha. Gabaabdutti ammallee amma meemmaas waan bira talamata akka adeemnu eegaa Hacaaluun du'e mootummaan tun taraa meeqa warra ajjeese jijjiirte. Taraa takka intala abalu jaaniin isii shugguxiin dhawe isii fi nama 4 qabameedha jedhan. Deebi'aniiti dhiira 11 fi dhiira 10 fi moo 11 fi dhalaa 3 14 jedhan. Taraa lama jechuudha. Deebi'anii ammammaas nam 3 kabiraa kan 5 ajjeesee jedhanii jijjiiran. Tana iddoo ammallee eenyu adaane shoggaas baatee dubbattu waan dubbattu hin beeytu. Odoo isin dubbachuu jirtuuti waan isin dubbattu tiiman nafxanyaan gabanaa jettee dhaabbatti. Hoggota kafaan Oromoo dubbadhu, hoggota kafaan Amaaraa dubbadhu. Akkana jii akkas jee waan dubbattu wallaahi sana jechuudha. Mataasii keessaa waan takka ta'e isin dubbachaa turte hin turree jechuudha. Waan duuba dhaabbatanii shugguxii itti qabanii akkana jiijaan qofa dubbattee jechuun taltisan. Lubbuu tasiitiifuu qaxararra jirti jechuudha. Dabre deebisee san intalti waani ijaan nama agartu. Bar namni ijji wal agartu tuni bar majjiti yaatee yoo wal agartu tuni ni qaanfattii bar walirraa. Walirraa beekti. Yoon amma sikki jibee odoon kijoo dubbachuu kiyya onneentii waan beetu jiru nyaara kee agarraan ni qaanfadha. Bakka saniif maal godhe bal'aa fide. Bal'aa fide akka dubbatu godhe. Bal'aa waa takka ijaan agarree kan gartee qubaan waan katabanii itti kan nan qofa dubbisu jechuudha. Kompiitara jechuudha barsan. Kompiitara waatti waraabdee makka kaameraan kun waa waraabaa jirutti gadhiisu akkasii jechuudha. Wanni dura kaanii qubaan irra deemee waanuma san dubbataa jechuudha. Yoo gaafii gaafatanuu waan deebisuun beekuu jechuudha. Amma daana shugutaka maal jette gurbaasa maqaa gutaka maqaa dhalaatii yaamte gutaka maqaa dhiiraatii yaamte. Maqaa nam tokkooti maqaa nam 3 gootee yaamte. Gootee yaamte. Garaasii keessa gubataa jirti. Garaasii keessatti gaddaatti dhagamaa jira. Maaliif soba dubbachaa jirtu kana sammuun namaan fudhattu bar. Haga tokko fudhattee booda dadhabdi sammuun namaa dana soba namni sitti dirqu kana dubbachuudhaaf. Santu kasi afaansii wal dhooysisaa jechuudha intalasa. Gabaabdutti. Saniifuu ammaas mootummaan tuni du'a Hacaaluu odoo dhugumaan qorachuu feete. Odoo haqa dhugumaan baasuu feete mootummaan hin qoratu ture. Humna addaa tan paartii biltsiginnaa keessa hin jirre tan dhaabban keessa hin jirre humna kophaa tan siyaasaadhaan waliin dhooyne alatti koreetti qopheesseeti koreen qorannoo san qorattee xariirchitee saba Oromooti as baaftii jechuudha. Amma poolisni nuu qorachuutti hin jiru. Poolisni nuu qorachuutti hin jiru. Biltsiginnaatu waan fedhe Abiyyiin murteesseeti boru kana jaa iftaan kana jaa murtiin isaanii tana haa taatu Abiyyumaa fi nafxanyoo taatu Daani'el Kibratiin murteessee waraqaatti katabanii itti kan yoo kanan goone ati itti deemtaa beek jecha sodaachisaan. Wanni deemaa jiru sanii jechuudha. Tammaayyii dubbii Hacaaluu irratti namni tokko hogga du'e akkam godhan. Nama san reefka san bakka sana dhaqanii suuraa kaasanii bitaa mirgaa kaasanii olii gadii kaasanii naannawaa san hunda milikitatti godhanii lakkoo isatti godhatanii forensic investigation jedhaniin itti godhatanii hunda viidiyoon kaasanii hunda fixaniiti reefka kaasan jechuudha. Wanni sun ta'e hin taane. Akkuma saree duudetti haat godhanii fuudhanii hospitaala geessan. Hospitaala keessatti hoo zaamee qabbaasan. Forensiikiin yoo xiqqaate guyyaa 2-3 fudhatti. Guyyaa 2-3 sanuu biyya teknooloojiin guddate tana keessatti.
biyya kasii keessatti faa torbaanuu fudhatti jechuudha. Farraziiqin maaliin dhawame summii wanni dhawameen tun summii qabdii qara qabdii waan qaran qabne moo sibiila moo muka moo rasaasa moo able moo summiin du'e moo haadaan hudhame moo tan hunda qoratteeti waan ni du'en isa keessa as baasanii eega wanni sun qulqullaa'ee boodaan reefki warraa kan namaa jechuudha. Galgala du'eeti ganama awwaalchumaaf kutaniini jechuudha. Sunuu halkan keessa du'enni. Halkan keessa du'e. Dabre malee intalti biraa jirtu san namni tokko biyya addunyaa tana keessa bakkuma fedhe yoo ta'u gawaate eenyu yaama dura poolisa yaama. Isin eenyu dhooyte. Warra deeninna jaanit dhooyte jechuudha. Maaliif ka ergeessantu warra deeninnatiiti hujii isin ergitaniif bakkaan gee itti himuufi isaanit dhooyte malee du'a Hacaaluu itti himuufi miti bakkatti dhooyte. Wanni uummanni beekuu qabu. Du'a Hacaaluu riippoorti godhuufi miti. Du'a Hacaaluu mootummaan akka beektuufi miti. Hujii natti ergitan bakkaan gee jechuudha. Hamma lubbuun irraa baatu chuma bira taayyaaniin. Hamma lubbuun irraa baatu. Malee Hacaaluun hogga dhawame sanitti silaa daddafitti ambulaansiin fuudhamee mana hakamaa geeffamee lubbuun isaanii dandamamti turte jechuudha. Akka inni hin dandamanneef hanga inni du'u isiin hubattee du'e jennaan dhufan jechuudha. Galatoomi Obbo Jamaal Doolaal yaada bareedaa nu qaaftee uummata keenyaaf illee ergaa bareedaa dabarsite. Asumarratti mee oduu biroon kun waa'ee Hacaaluu tanarratti gaaffiitti takka tannaafteen si dhageessisuufadha. Mee du'a Hacaaluu kana mootummaanis akkuma ta'ettu ragaa sobaatiin karaa adda addaatiin waliin funaannatee waan adda addaa uummata keenya gowwoomsaa jira. Kanarratti uummanni keenya mee qeeroon keessaa'u dhiigaa Hacaaluu baasuudhaaf mootummaa eeguu qaba moo maal godhuu qaba waan jiru irratti? Barra afaanuma Amaaraatiin mee waan isaan jaan tokko abbaatuu daanyaa lijuu qammaanyaa jaan afaan isaanii kanallee hedduun beekani. Tiyalee inni ajjeesee abiyyiidha mootummaadha. Ajjese naftanyaadha. Naftanyaan amma mootummaa harkaa qabdu isaanii. Nama tokko ati fi ajjeeftee nama ajjeesan akka bahuu qabu. Hayni isaa akka bahu ni goota. Ibsaaxiluudhaa jechuudha tun. So waani ibsaaxiluun feeneef kijiba hangama amma duraa kana lafa kaa'an dhiisi kana ol gana kudhanii ol fiduu jiraatan jechuudha. Amma dandamutti kijiba itti oofu jiraatan jechuudha. Amma bakkeef gaafii guyyoon gaafate sanfa wanni irraa mureef kunoo tanaa shanii ajjeese mee joornaalistiin tokko isin amma joornaalistiidha. Hogga waa dabarsitan wanni hundi yeroo qaba yeroo murtaa'e qaba hanga yeroo murtaa'e san keessaa dubbii irra gartee fardii keessaa fudhattee hanga kaan irraa hambiftee dabarsitaa miti. Bifa sanii jechuudha. Waan hin jirre hunda isaan gana wali qobbanii tolchanii war eenyu dubbii beekan, eenyu dubbii faraduu beekan, eenyu walitti waalaaxuu beekan hunda waliin laaqanii warra siyaasaa hin beekne, warra sammuu habashaa hin beeknetti uummata Oromoo kijibanii afaan faajjeessuu barbaadan jechuudha. Uummanni Oromoo gabroonfataa habashaa kan zabana Minilik, zabana Haile Sillaasee, zabana Dargii nurra ture, kan uummata keenya fixaa ture, kan qabrii julmaatti naqaa ture, uummata warra Oromoo tuffii keessa namatti ni saabne, uummata santu nu qabata, nu harkaa qabaa jechuudha amma. Wayyaaneen waan duraan uummanni Tigreen wajjin cunqurfamee jiruuf garaagarummaa qabnaa jechuudha. Warri gartee TPLF angoof jecha waa hunda godhan dhugaadha. Haa ta'u immoo uummanni Tigree cunqursaa dhandhamee ture nu wajjiniin. Uummanni nafxanyaa immoo takkaa cunqursuu malee amata 150 kana takkaa cunqurfamanii hin beekan. So saniifu uummata Oromootis haa ta'u sabaa sablammoota miraasa abbaan isaanii kannee fi biraa deeme beekanii jechuudha. Akka miraasaa nu laallatanii jechuudha. Tanaafuu ummanni Oromoo qeeroon Hacaaluu mootummaan Abiyyi akka ajjeese qulqullu beeyte gumaallee miti biluu Hacaaluu baasuu qabdi.
biluu Hacaalu baasu qabdi. Aye galatoomii mee karaa leensaan isla barsa gaafii leensaa bira jirtu jira leensaan Obbo Jamaal galatoomii mee hidhamuu hayyoota keenyaati wajji wal qabsiise hayyoonni keenya mee maal yakkan yakkii isaan qaban mee maal jetta? Gaafi bareeddu eega Oromoon gabrummaa Habashaa jala kufterraa Oromoon yakki isii Oromoo ta'uudha. Lammeessaa dammaqa siyaasaa qabaatanii gabrummaan nurra jira jedhanii hubachuudha. Sadeessaan gabrummaa tana hin fudhannu jechuudha. Wanni Oromoon hanga arraa dhumaa turteef wanni Habashaan bakkayyutti Oromoo mana hidhaati guurtu kaan torchar gootee miilarraa murtu kaan harkarraa murtu kaan ija beessitu kaan qabri julmaati guurtuuf Oromoo ta'uu fi sabni kiyya gabroomu jira sabni kiyya miidhamee hubachuu isaanii qofaaf political conscious jettiin faranjiin. Tana hubannaan ati namni kuni waan nuti godhaa jirru hubate ummata najjaareeti gabrummaa an isaan nyaachaa jiru tan ilmaan isaanii biyya biraatti barachaa isaan raaha jiraachaa Oromoon halkanii guyyaa qorraa fi rooba keessa dalagaa odoo ifiin nyaanne isaan nyaatanii jechuudha. Sani tanaan walii hidhamee Jawaar badiin isaa Oromoo ta'uudha ta duraati. Lamada siyaasaan bilchaataa ta'uudha. Sadeessa Oromoo tokkoomsuu isaati. Tokkummaa Oromoo uumee qeyroo hogganee wayyaanee irraa darbee amaanaa ummata Oromoo qeyroo wajjiniin Abiyyi fi Lammaa fi Abiyyitti kannanii jechuudha nama keenya se'anii. Soga amma sirrii tana hunda ni beeka Jawaar qabsaawaa ta'uu ni beekani. Jawaar ka isaanii gadi hin cabne ta'uu ni beekani. Jawaar kan amma du'a sodaa fi hidhaa sodaadhaaf isaan irraa mataa gadi hin qabne ta'uu ni beekani. Qeyroon Oromiyaa mara akka haadha abbaatitti waan Jawaar akka jaalattu ni beekani. Akka saniif Jawaar jala waan deeman waan beekaniif Jawaar isaan noorri nafxanyaa maal jedha? Jawaar nu haa duu OMN nurraa cufamu. Miidiyaan isaanii hundi wanni irra duulaa ture lamaanuma kanaa jechuudha. So Abiyyiin nafxanyoota gammachiisuudhaaf Jawaar amma hidhuu qofaa miti lubbuun isaa qaxararra jirti. Mana boolla jalaa mana dukkanaa keessa kaayame heera addunyaatti namni tokko hidhame bakka itti inni itti hidhamu bakka nagaya qabdu bakka hirriibaa bareeddu bakka nyaata dhugaatii qabdu bakka qulqullooytuu ta'uu qabdi mana fincaanii bareedaa qabaachuu qabdi. Tana hundarraa nama hayyuu saba Oromoo hogganaa Oromoo guutuu haalamma inni bakka inni itti hidhatuni waan heera ilma namaa keessatti United Nations Charter irratti waan dhorkaatii jechuudha sadarkaa addunyaatti. Dabrigaa keessaawu hoggana saba Oromoo ta'ee nama hogganaa ta'uun kabajaa isaasan bifa kabajaa saniitiin silaa hidhamuu irra ture jiru yoo hidhanillee bakka bareedduu kabajaa isaan malte jechuudha. Amma gaa akka nama ilma namaatiin bakka saree utiniin keessatti hidhuun kuni tuffii Abiyyii fi nafxanyaan akkuma harreef jettu ummata Oromoo irraa qabdu jechuudha. Arroonni Jawaar kana godhaniif kunoo guddaa keessanuu kabajamaa keessanuu akkana goone maal nu godhuu dandeessanii jechuudha. Tanaaf gaa deebisaan ummanni Oromootii fi qeeroon qabsoo hadhooytuu deebisuuf qabdi. Galatoomii kanumarratti waan takka hadagaa jirru Jawaar amma akka inni itti hidhame mana dukkanaa keessa mana qabbanaa mana meetiraan illee hin ballanne keessatti hidhamee jira. Mee kanarratti hoomee maal jetta? Kun tuffii ummata Oromootii nafxanyaan qabdu. Silaa ummata Oromootii fi qeeroo Oromoo nu tuffachuu baatte. Waan kana Jawaar irratti hin godhan. Kana maaltu nu tuffachiise? Nuti Abiyyiin ilma Oromooti. Oromoo irratti waan hamtuun dalaguu jennee hedduun Oromoo haga tokkoof gowwoomnee turree jechuudha. Mataan isaa Jawaar ilmaan Oromooti ilmaan abbaa gadaati jeenee ture jechuudha. Ummata illee irraa qaqqabee ture jechuudha.
laal ummata kana itti faayidaa waan go ummata illee irraa qabbaneesse ummata isaanii ka'ullee irraa qabbaneesse deebisanii isa bakka tana naquuntuni ummanni kun ummata rabbillee hin beeyne kabajaa namaatillee hin beeyne galatallee hin beeyne jechuudha nafxanyaan tana jechuudha. Tanaafuu hainni wanni jawaarra deemaa jiru tuni waan saba Oromoo guutuurra godhame waan taateef jecha sabni Oromoo qabsoo finiinsee jawaar keenya humnaan baafachuu danda'u qabnaa jechuudha. Isa qofa baafachuu miti isaa fi Baqqalee Garbaatii fi Hamzaa Boranaatii fi hundumaa warra hidhame baafannee mootummaa amma dhaabbate ta nafxanyaa tana hunduun buqqaafnee darbuu qabna. Hoggaas qofa Oromoon du'arraa hidhamuurraa ajjeefamuurraa nagaya baatii jechuudha. Yookaan ammoo matuma naga irraa hin baanu jechuudha. Bajamaal galatoomii mee Nasrii biratti gaafilee hafanii jira Nasrii biratti si deebisa. Mee amma karaa xumuraatti yeroo teenya hojii wal qabsiisnee karaa xumuraatti dhufaa jira gaafii teenya xumuraatti irratti yooniin hundaa'u Oromoon hidhamuu hayyootaatii fi du'aa caaluutiin wal qabsiiftee qabsoo itti finiinsitee biyya keessaatti jirti gabannaa lagaatii hojii wal qabsiifnee waan hedduu godhaa jirti godinoota adda addaa Oromoota hunda keessattuu waan jabaa godhu jirti. Mee kanaan wal qabsiiftee gabannaan lagaa kun ni barbaachisa yoo barbaachise yoo faayidaan bu'aan inni wanni Oromoon irratti xiyyeeffatee lafaa ka'eef sun galma gahee. Amala lagannaa gabayaatii fi lagannaa gabayaa tan Oromoon irra labsitee fi tan Abiyyiin firra labsee jira. Amma lagannaan gabayaa waa lama gurguddaa goote. Takka Oromoon mootummaan tura akkami fudhatte seete Jawaarii fi Baqqalaan keessaa hidhame namni wulii isaan jala yaanii isaan hogganu hin jiru wulii waan feene goonaa jedhanii turan isaan jechuudha. Hacaaluu ofirraa ajjeefne akkasuu isaan gammadaa turanii jechuudha. Haa ta'u immoo lagannaan gabayaa hayyoonni Oromoo qeeroon Oromoo waliigaltee guyyaa shanarra labsite. Har'a kun hoggaan laalu guyyaa maayyiiti. Finfinnee keessaa uummanni shunkurtaa dhabne, dinnichaa dhabne, qillee dhabne, bitachuullee dadhabne jedhanii booyaa jiranii jechuudha. Shaayinni sii tanaa jechuudha gabaabdutti. Akkaan bakka ga'ee jira, qeeroon haa galatoomtu, keessaa'u qeeroon Arsiitii fi qeeroon Harargee hojiin isaan hojjetan hojii nama boonsuu jechuudha. Guutuu Oromiyaatti akka bakka takkatti addaan hin hafne waliin godhan. Ammallee warra boodatti hafe tokko tokkoof yaaminsaan godhaafi jechuudha. Talamadaati lagannaa gabayaa talamadaa Abiyyi firra godhee jechuudha. Akkamiin firra godhe intarneetii cufe gabanna qeeroon wal qunnamtii sooshaal miidiyaa wal qunnamtee balaan irra fidijee intarneetii cufe guyyatti bar toora doolaara miliyoona 4 kana kasaaree bar kasaaraa mootummaa tanarra dhufte gama lagannaa gabayaatii fi gama intarneetii cufuutiin bar haganan jaamtu sadeessaan sadarkaa addunyaatti liqeeffachuu akka hin dandeenyamma isaan liqeeffachuu hin danda'u yeroo gabaabduu keessatti waraanaaf waan kafalu hin qabu jechuudha mindaa waraanaa kafaluuf. Tanuma keessa dhaamsa tokko kan hin dhaammachuu barbaadu jira. Waraanni ilmaan Oromoo, poolisoonni Oromiyaa kan ilmaan nafxanyaa nu keessa fidan kan hin ta'in yoo arra isin kaatanii uummata Oromooti wajjin dhaabbattanii mootummaa nafxanyaa tana hin fincille boru bakka isin itti keessa deebitan akka hin jirre beekaa jaan gabaabdumatti. Galatoomii obbo Jamaal Doolaal as yeroo tante aarsaa gootee fageenya irraa deemtee asitti nu argamtee marii barbaachisaa ta'e haala yeroo irratti nu hojii godhuu keetii fi guddaa galatoomisin jecha yoonii fi dhaamsa uummata keenya kan biyyaatii fi kan biyya alaa jiruuf illee dhaamsa qabaattee hiree ammallee takkasiifin kannaa odoo marii teenyaan goolabne. Waan isin nan gaafannee waan ati yaadde yoo jiraate mee ibsi. Walumaa galatti waa lamaan dhaamachuu barbaada uummata keenyatti. Manguddoo nafxanyoonni fuudhee ijoollee qabsoo gootee diina keenya barbadeessite waraan nafxanyaatii wajjin dura deemee qaqqabsiisaa jiru. Dhaamsi kiyya lubbuu teessanii ja'a adabadha. Yoo lubbuu teessanii jaattiin adabanne tarkaanfiin qeeroon isin fudhachuu jiraatu
تنشينا وجن سنجلشتو ونجان تنتك تلما داتي كيرون تينيا موتما نفتنيا قرر رجيسه وريجا مچما بهنين بيخا قبسون كيرون وياني وجن قدا ترتي في قبسون أرى نفتنيا وجن قدام تغراغرو ما غدا قبتي نفت إنو ما وياني نرنجيا جيتنا منان وياني إرتي كو أبسك أبدي إرناموسك أبدي جيتنا منان خوني أمتا نفتنيا خناموسن كم خان أبسطو كون كم خان ناسوتا كن كم خان رب بين والنسان بيخن بيتك أفان توكو أمانتي تك أمني توكو يجون أمتا نفتنياتك أمني برا لكو سخيس نجران هندي قبرا يجون إسان نقوسا أمني خون هندي قبرا ورا أمنو وركنا خنا وجين قبسو غوغوتو توفتا چمتو غفقوتين قدوك أبداني جيتين كيروتي ياف دام غفقو غانجو دينا خنا تركام في وغافرتن بيفوما فدين هركن سيننا يو وريغا ما فيسه ورسن دفو دينو تسن وانك أبدانين دوا أجيسا وريغا ما عمله هركا سانين سيننا دام سخيك ايرو دافتان تلما داتي نانا وسوسوان جر أما فكيف نانا أمبوتي في نانا وفين نيدا ورسلا أكان سوسوي واغدو دندو ديوتنا سوسو إنسا أما كان راتي تكوني كبناوان سنيف إفك أنفردان جان كاني تيسني سوسوا كا أكك إيرو أرسيد فك إيرو bah hararge bah fi dhihatti sossotanii finfinnee hudhaa cimtuutti qabu qabdanii dhuga qabsooytan garuu gayaa miti waan godhuu dandeessan hin goone keessaa humni waraanaa cimaatu naannawa amboo jira ummanni ambootiif naannawa kana jiru leenjisa waraanaa ciccimaa qaba zabana dargiitirraa eegalee warra waraana managgalee jira warra naannawa galanna wayyaales waraana cimaa managgalee taa'u jira kan leenjisa guddaa qabu barnoota qabdanii برنوتا چما ورانا قبدني سنوجي رؤول شاك اي روجني موتما نفتنيات نغرغلچا انجان قبصوت اللي ترتي امبون كنا درتي امتي كوني قبري يا موتورا قبصوت ترتي غرومو وانغودو قبدونغوني ابون امبون وانغودو قبدونغوني مالف هم نيت ورانا چما غاف درغيتي ساني قباچاتو ورج ميجر جنرال كورنيل هندنو إسان كيسا ورخ إيه واي والكنديسي موتما تنقرقل شو دندو موتما تنخيسان اللي ولي هدادا تنافو واحد قرو دندر وان قرو دندانسان هم نرت إن أولشنه هم نتيسان كاسا رت أولشا كيرو بران دابدا وريغا مغباب سوداف هجرت أمتا هجين دابدا هنجان غلطومي يادا في دامزخان كي akuma madurati marsa tokko faisin biranga turre arra marsa lama faisin birangenye Obbo Jamal Dolal hayyun keenya yeroo sa arsa godhe as studio bakka nuti argamnu tanatti nu bira argame yaada fi haala yeroo irratti ummata keenya ergaa cimaa dabarsanii jiru marsa sadaffaa kan haaluma kana fakkaatun kan isin biraan geenyu taha gamanumaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amma dagai wallage faddu dafi abo kuno guri gurra fudaddu lencha dallaunin dorku abo kuno yo rabbi dorke male oromo waranni hindorku abo kuno yo herri dorke male maluma sabakoti gotumma oromo da dinni nuni beekti hangara pingay sumale oromon hanga ilma namaatti mooti durin jirreen dhalatte oromiyaa keessatti yeroon diinaan lola namma yeroon gamtaan lola namma ol godhuutii falmadhume yaa oromoo biyyi teeti biyya biyya yaamani aboofuno laga laga yaamani gaara gaara yaamani aboofuno muka muka yaamani
dheeratus gabaabbatus yaa bookunoo ilmaa sabbumaa yaamanii kanaafuu biyya teenya badhaatu Oromiyaa handura sii Finfinnee irraa eegalee maqaa afaan lammii Oromootii yaamuu qabanii gaarri dalluu lafaati yaa bookunoo citaan dabbasaa lafa laggeen imimmaan lafaati yaa bookunoo mukni suffata lafa hayyuun taliituu sabaati yaa bookunoo goonninis tiisitee biyya galteen kiyyoonfattuun dhuftee karaa Oromiyaa nuttaatee laalaa yaa bookunoo hin jiree lafa osoo matarraa kan nu nyaattu osoo dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaaftu kaan hiitee kaan biyyarraa ari'a kan kanarraa hafe kumaatamaan osoo du'aan galaafattu yaa Oromoo abbaa biyyaa gumaa isaanii baafannu malee injiree lafaa tanaas duguunee dhabamsiifnu malee itti fufaa rogayyuu falmii jabeessa yaa Oromoo alaa dhufee diinni nu bulchuun hin tolle akkanaan jechuu beeka waan hinaan jedhuun eegaa amma dhagahii wal dhageeffadhu dafii yaa bookunoo guurii gurraa fudhadhu leenca dalla'uun hin dhoorku yaa bookunoo yoo Rabbi dhoorkee malee Oromoo waraanni hin dhoorku yaa bookunoo yoo heerri dhoorkee malee maalummaa saba kooti gootum